Wangoon taate sootuma waan goone tun biitii yaamatu dalagaatii yaamati maqaan hin qabne irra keessee waan akkanaa tan dhaabii jira. Isiin laal xuynaanuma jecha kana xuynaan loluma eegarte akkuma agartee ibiddaa na gubbaan faca'an na gubbaan faca'an. Ati galatoomii dhugaa baasuudhaaf tattaafattee jirta. Tattaafattee jirta. Garuu Fatiyaa biratti dhugaan baastu. Fatiyaa bira dhugaan hamma dubbataa jirtu kana malee kabiraan hin jiru. Yoo barbaadde ilillii fi sabri tasniin bira dhaggeeffatu. Hin gaafadde isaanis gaafachuuf hin ta'a isaanis. Gaafadhu garuu immoo Fatiyaa bira deddeemti kabajaan naaf sijjittuu jirtu akka dhabamtu beeku. Akka nama tokko hedduun si kabajaa jirtu. Fatiyaa amma dhugaa jirtuun gaafadde malee ammaa. Dhugaa jirtu akkam gaafatta dhugaa jirtu si himte guyyaa dheengada seesee jaarsa kiyya maafii waa godhaa jettee si gaafatte. An wanni hin jeen baara kule isaa nyaatee dhugee hangam takka mana kana sibira hangam takka gabbee hangam takka. Namni kun beekee nyaata irratti siin godhu waan fedhe irratti waa si godhuu danda'a. Arraan booda Fatiyaa waatti godhe baaretti jettee yoo fayyaaddu taate naaf si jirtu wal takkaas hin jiru kabajaan takkaas hin jiru. Hayyee khalaas dhagee ati kana jettaami gaafa namni biraa isii dhajee gaafa namni biraa isii dhajee gaafa afaan si keessaa anaatti godhee aareet manatti godhee hinaafeet manatti godhee isiin gaafa jette. Gaafa san waan najjaash hin jettuus gaafas qoodan haa keessaa bitaatiin. Tole gaafa siin qoodan siin garuu ammaan booda Fatiyaan dubbatin. Hangi isiin dhugaa san dubbattutti eenyu. Dhugaa dubbachuuf ta'e simma isiniis. Si keessaa baasa dhugaa. Najjaash ka'e mana kanarraa deemu kaameraa kana cufee. Ka'e cufi kaameraa kana ka'e deemu mana kanarraa. Hin beekon sii ka'e cufi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya salaamtaan tijjitoonni irraa burqitee bakka jirtan maratti isin geessu isiniin jecha arragaa eenyu wajjiin argamtaa eessatti argamtaa jechuun keessaniin oolamu. Arra Hafiizaa biratti argama mana baadiyyaatti argama. Maaltu si fide jechuun keessatti oolamu arragaa dhokadheetiin dhufe Hafiizallee quba hin qabdu. Hafiizallee quba hin qabdu dhokadheetiin dhufe namni Hafiiza bilbileetiin tokko eenyu mana jira jeeni tokko mana hin jiru Fatiyallee gabbaatee suuqa gabbaatee jettee kanumaafuu Hafiizaa biratti argama. Hafiizaa mee osoo waan hin dhufeef sitti himne daawwattoota keenya kana salaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota najjaashtu akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii baga jiraattan. Hurumatis jirraqa waan najjaa jechuu deemu walumaa kadhatu. Wanni inni jechuu deemu arraan tana gammachuudha. Gammachuun tamaal yoo jettu kataate alhamdulillahi baga rabbiin fayyise. Fayyaa isaa san irratti niin gammade. Gammachuu isaa saniin si wajjin qooddachuu dhufeenis akka nama tokkotti alhamdulillahi jeeti. Baga rabbiin fayyise. Mee gammachuu isaa keessatti ati maal sitti dhagahame fayyuun isaa kun? Wallaahi ijji namaa takka yoo nama beeyxee ijji namaa takka yoo nama beeyxee guyyaa keessaa sii banamte maal sitti dhagaha? Gammachuu hanga qabne ta'uu hanga qabneetu nama dhagaha. Ija guyyaa keessaa naa banamte jechuudha. Maaliif ijji takka nama dhukkubee guyyaa keessaa deebi'ee yoo fayyaa sii qulqulloyte sii fayyite hedduu takka gammadda. Arraan tana wallaahi gammachuu akkasiitiin qaba. Gammachuu baga gartee baga rabbiin si gammachiise baga rabbiin isaas fayyaa isaas duratti isan deebisee fi baga rabbiin ilmaan isaa keessatti nagaa fayyaadhaan gartee isumaa deebisee alhamdulillah yennaa irra deebinee tun maaliif gammachuu bakkee gartee nama gartee silaa nama ija namaati. Ija obboleessaa fi qofa hin ta'in ija nama hunda kana hunda nama namni jaalatu mukaa fi jinnii fi isni hundi ni jaalatti. Kanumaafuu jaalala namni isaaf qabu san jaalala san keessa nyaatan. Jaalala san keessa nyaatan. Namni yoo qajeeloo si jaalatees hubadhu booda keessa miidhaan dhufa. Jaalala isaaf qaban sanii jecha. Kanumaafuu baga rabbiin mana isaa keessatti nagayaan illee deebisee duraan illee manaa illee biyee yeroo takka barbaaddanii mana deebiftanii guyyaa sheekatti fiddatan illee qaceelootti hin gammadee wallaasaa san irratti illee yeroo hedduudha taabamtan anilleen bakkaan jiru anilleen du'aa'ee ittumaan jira akka nama tokkotti alhamdulillah hin jaa mee garuu ati obboleessa kee kanaati jalqaba kana haalanni itti dhukkubsate kana irraa waan quba qabdu ni qabda. Wallaahi akka nama tokkotti ani hordoftoonni illee ni beekanii gaafa obboleessa kee miidhaan isaa hunduree itti dhufu anima asin turre ani dalagaadhaaf karaa baadiyyaa deemee ture yeroo ani fedhee baadiyyaarraa maal osuma Fatiyaan adda waltee jechuudha wattuu akkana haajaatiin si barbaadaa naan jette hayyee tole maali haajaan Fatiyaa jeetii isin natti himuu didde haajaan na barbaaduftu maalii jee hedduu irra deddeebi'ee gaafadhe
ati kottu hamaa haajaa keessa barbaada maaliif dhufuun feetu sanaan jette lakkifate abar dhufuun hin fedha ni dhufaayyee hin jeeni guyyaa kaan aymanii naddawwalee haafiza abar hedduu baar dhukkubsachaa jira miidhaa ajaa'ibaa irra ta'e kottu dafii obboleessa fi arguu barbaade dafii kottu naan jedhe animmoo yeroo isaan akkas zaansan akka waan nama tokko maraatee nama huccuu facaasee shaararra deemu jiru akkas na fakkaate jechuudha gizeen dhufee baarageetiin jechuu isaas hin agarree maaliif koomintii nama hundaa jala gizeen seenu ammanaa sanitti shabakaas hin qabu jechuudha shabakaas hin argadhu gizeen dhufee shabakaa seenee viidiyoo nama hunda jala seenee gizeen laalu kan obboleessa heetu biraa keessa jira deebi koomintii illee yeroo laalu haabisaatii kan obboleessa fayyaa hin qabne jaalala battala jirtaa himanii wajji namni hedduun naajee jechuudha koomintii jalatti haajaan rakkoon qabu koomintiin uummanni nama gorsuudha. Ati hin dhageenye garuu akka inni dura dhukkubsate sanitti hin dhageenye. Dhukkubatan. Akkasitti yeroo dhufu akkasii arkeemi waan miidhaa ajaa'ibaa keessaan gale jechuudha inni akkas ta'uu isaatiif. Sumboota gizeenii fi isaa irratti maal bas waanumaan jiruuf baaneen dhiisu adda wallaalee maaliif silaa namni kun isaa arkee. Ni rifattee. Amma gaafaan argu jechuudha fayyaa qaba. Fatii uuma jibbee fatii uumarraa dheessa malee fayyaa qaba. Manuma galuu jibbee. Manuma galuu jibbee manumaa fi fatii jibba malee ijoollee isaallee ni beeka ijoollee isaallee ni jaalata. Bas sabaan agarsiisaa jira waggaan harkuun viidiyoo tokko hedduu waggaa qabanii viidiyoo. Sabaan maa hedduu jaalata. Akkuma yeroo fayyaa jaalatu sanitti illee eeguma dhukkubee illee akkasuma fayyumaa sanii wajjin illee sabaa hedduu jaalate. Sabaan itti bilbilaan dhufee hadeemi duraan deemellee manaallee badee. Akkasii hijiba hedduu hijibne jechuudha nuti akkana baar. Arabni sabaa mana qaraatiitti wal lolanii mana madrasaatti arabni sabaa mataa kana basheesseetii dafii kottu jee anaatu itti bilbilee yaame hayyeen dhufa jee bararaa jechuudha. Wallaahi kama fiinaa sanii waa takka hin ta'in ani irraan tara rabbiif galataan galcha osoo fayyaa isaata qofa hin ta'in waa hedduu keessa rabbiif galataan galcha. Ka'ee gisee bararaa dhufu bas ilkeen na nyaachuu fedhe uummanni viidiyoo sana agartan na fakkaatanii. Ilkeen na nyaachuu gee hatta asii fuudhee sadaliyaallee micoon sadaliyaa jirti jenneetti hijibnee sadaliyaallee gisee keessuma sadaliyaan cufaadha nam tokko hin jedhamne tammi sadaliyaan isiin tumuukin sadaliyaa biraa isii fi balloon kutan kottu jeeni jechuu akkasi taane as deebine asi giseen deebiillee akkasuma na nyaachuu gee fuula fayyaa yoo haa fayyaa biyyoon agarsiisaa jee mee akkana jira biyyoon mee sabaan tiyyeessa jirtii jee sabaan tiyyeessa jirtii sabaan agarsiisaa jee halolee akkana dachii garagalchuun harkeenillee yookaan isin lameen kana waliin qaqqaleetiin isin ajjeessaa yookaan ammoo micooti naa fidaa micooti ajjeestanii ta'e dhabuutiistanii nagaa akkana naan jettanii jee waaduu keessa galee alhamdulillah garuu sun cufarraahu irra gee kadiin arraan tanachumaan hafee akkan shabakaan seenini isaan illee natti himuu sodaatanii maaliif haafizaan ittiin waataati ani dhugaa rabbi dubbachuuf harkeen jettuun jaaladha. Fayyaan tun tarabbiiti wadhu fayyaan tun rabbiin namatti daa ammaan dhufee hin qabdu fayyaa rabbii tana keessatti ati akkalleen tama rabbiiti garuu. Yoo namni waa si godhellee beeke godhaan namaa tuni rabbumaa sitti kaasee malee namni kuni abalutti waa godha jeeus abaluun maarree godha jeeus hin danda'u garuu fayyaa rabbii yoo si fiduu fadhe malee garuu suni ta'uma rabbiiti alhamdulillah naa fayyee fayyaa isaatirraa illee hedduu takka hin gammade hedduu takka wallaahi waan hin jiru. Addaa wallaatti dhugaanii gammaddee namni gartee silaa obboleessi irraa dhukkubsatu nama ifumaafuu dhukkubsatee hubadhu obboleessi qeequun sirraa dhukkubsachuu osoo hin ta'in nama kana hundarraa dhukkubsatee aalii tana guuturraa dhukkubsatee nu hundarraa dhukkubsatee akka nama tokkotti isni dhukkubsachuu jechuun nutis dhukkubsannee jechuudha mataa keenya ija keenya kanumaafuu nutis qeellorreeffanne ammoo tanuma keessatti hafiisaa teenya ani wanni ilaan gammaan tanaan ajaa'ibsiisaa jira. Namnummaan isa akkanatti siiriitti godhee mana isaa hunda wallaalchisee asii gartee inni akkasitti manaa bee gollaalee akkasitti deemu san kanaan baruu fedhan. Kana bareetiin kana dhabamaan kanaan dhabama godhuu fedhan nama kana. Najjaash keenya. Naam ani immaan tana dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hedduu takkaan si kabaja. Hedduu takkaan si jaaladha jechuudha. Dhugaadha. Najjaash keenya. Ani hedduu takkaan si jaaladha. Garuu ni beektaa fayyaa isaa fayyaa baarna hojii qoodachuu dhufta. Dhugaadha. Isaa fayyaa baara akkuma hojii qooddattetti namaatu waatti godhee dhugaadha. Miidhame miidhaa isaa rabbiin fayyise. Lakki ati wanni ati qoqqottee jala babbaasuu deemtu fatiyaa waatti godhee jechuu jirtaati. Sawa lalaa. Fatiyaan tanaan dubbachuu deema. Tanaan dubbachuu deema. Fatiyaatti godhee maaliif hin jaa? Takkaan jala deemee ilaalaa jira. Si galee amma viidiyoo fatiyaa wajjin marti fatiyaan itti aartee akkasuma kaatee guyyaa kana duraatis
isaa fayyaa isaatu dhukkuba isaa dhuftee akkamitti jira jettee hin gaafatin dhugaa turtee dhuftee si waatti godhe jettee Fatiyaan haatee bishaan sirreessite. Saalala. Dhugaa akkas. Eeyyuu garuu ani ejjota kan si jaaladha. Ejjota kan si kabaja. Ani nama Fatiyaa moggaa deddeemu wallaahi ija tiyya tana nama moggaa deddeemu garteemi nama akkasii jechuudha. Sanumatee har'a Fatiyaan bar anillee Usmaan akkasitti duraan kabaju niin kabaja namni kunillee hawaasnillee ni kabaja Fatiyaallee kabajamtuudha jaalatamtuudha. Ammoo bakka siirii sanatti siirii sana sitti godhe wanni niin jeeniif isi wallaalee Fatiyaa fi baara adda baasaa jeen sheekaanillee baarillee Fatiyaa fi baara adda baasa tana isumaatu gartee waan tana isiitu godhemo siirii tana isiitu misaaliif yoo isii katti gootu taate bar akka garee isiirraa karuma tokko hin deddeemne gooti sii galee akka namni inni Fatiyaa wajjin adda bootti ittiin gootu waan sii galuu qabu. Takkaa jira isiin maaliif akkasin lolti isiin siitti godhe yoo gartee an afaaniin gaafadhe bilbilaanillee bira dhufeetillee qaamaanillee waraabee gaafadhee viidiyoo takkallee irraa maree ammas deebi'ee bilbilaanillee Fatiyaa waan sana sirraa hin qaanfadhe dubbiisanii godhe kana addaan naabaasii sumaatti godhe malee namnitti godhe hin jiru. Jeetiin wanni ni irra shakka isiitu lole isiin lole silaa namni hogga namni waa gaafate waan tana wayati faan gartee hinaaffaa itti goote jeetiin gaafadheemi ani hinaaffaa maaliif itti godhaa an abbaa ilmaan kiyyatti hin godhaa silaa afaanuma tolaatiin naan jechuu qabdii mireeqa kaateetuma lolteeqa namni tokko hin jiru gartee waan san birraa falfachuudhaaf gartee hoggaati waan kana siif godhe jaaniin lolaan gartee afaan jabeenyaan nama kana firraa maru gartee sanii jiraami akka nama sanitti isiin loltee hogganaan lolte an waan tana shakkii guddaa isumsumaa godhee jeen isinillee bakka tana. Ani kana dogoggoraatu maattalake maaliif Fatiyaan waan nama waan akkasii keessa deddeemu miti nama quraana nama ilmi rabbii qabu nama beeku namni kun baratee quraana rabbii baratee qofa muslimummaan qabu sii galee muslimummaa jechuun amantaan teenya bakka shirkii deemuun nurratti haraama sii galee. Bakka shirkii deemuun nurratti haraama Fatiyaan nama bakka shirkii dhaabbatu nama bakka saree Fatiyaan saree miti sii galee saree tuqumaamaa gubbaa dhaabbata malee ilmi nama qubaamaa gubbaan dhaabbatu. Fatiyaan jechuun nama bilisa. Garuu sanuma taatee hinaaffaadhaan edeen bakkee waliin jiru hinaaffaadhaan yoo dhaabbatte hinaaffaa silaadha hinaaffaa ta'e ililliin dhuftee mana kanatti wajjin nyaatan nyaattu. Numa jidduu hin dhamaasaa fakkeenyaaf numa jidduu hin dhama tura keessatti dhagaamtii meeqa wanni tun dhalaadhaami. Najjaas waan hin taane keessatti. Tura keessatti dhagaamtee dhiiroo hinaaffaadhaan wayii gartee. Ati maaltu kana si godhu jira? Kalaas fayyee mi baara? Baara fayyee. Kalaas dhiisire fayyee Fatiyaa miti ta'utti goote aslan Fatiyaa miti. Fatiyaan baaritti kami waa gooti. Kalaas baaris fayyee Fatiyaanis tingoonee siin jechaa jirti takkara lama sadiirra si kabajjee mana sii kanatti illee dhaaphumee jette si kabajje. Ati maali? Maaliif akkanatti gooti? Fakkeenyaaf maaliif akkanatti gooti? Ammallee ati garuu sii galaan jiru. Ammallee deebitee maaliif itti gootiin uume jetta? Ati garuu moo dhageessee jirta? Maaliif kan jeen isinillee namni si duuba haasawaa jira Fatiyaan tun jijjiiramtee jirti. Ta duraaniitii miti eega baar konfuunaan garagaltee jirtii namni jaa jira isiin sodaataniimi kalmaafin fakkeenyaaf ati waa hunda gartee Fatiyaan tun akka haadha akka ilmoos ilaalti akka ilmoosis ilaalti yoo fakkeenyaaf tana keessatti siimte waan tana akka qoosattillee yoo dubbattee jiraatte siin jaatan. Aslan akka qoosaattillee yoo dubbatte yoo jettellee ani Fatiyaatti godhen jiru. Inna yoo isiin jettellee maaliif Fatiyaan akka bakka akkasiin dhaabbanne dhibbattiin beeka sii galee. Tana ni beekte jechuudha. Kalaas Fatiyaa miti. Ati immoo Fatiyaa maqaa irra buusuudhaaf maqaa hin taane kan nuuf deemta malee Fatiyaa miti. Yoo barbaadde deemi dhalaa lameen gaafadhu. Dhalaa lameen tunu shakkiidha. Deemi dhalaa lameen gaafadhu. Garuu immoo Fatiyaan akka keessa garaa hiyyaa beekutti Fatiyaa beeka. Fatiyaan akka bishaan irra nadiifa bishaan irra qulqulluudha sii galee. Saniifu namni itti godhe kun numa ba'a waddu ammallee yoo atillee gartee quba qabaattee kadhooyu taate hafiisaa ta'een namni kun ni ba'a gartee Oromoon akka jette nama waa namaa kan nu dhaban malee namni waa namaa himu hin dhabamuu jette gartee hayni afaan qaban funyaaniin xixxiitaa waan jecha Oromoon jettee dubbii jee saniifu dubbiin tun yoo ati gartee atummaan tunuu kadhooyu taate namni biraatis ati mee arkoo waliin jirraami biitana keessa waliin as jirraa ni dhageenya namni itti godhe kun asuma ba'a. Namni itti godhe kun asuma ba'a. Saniifuu ati
yoo gartee wanni irraa dhoosa siin jiru fatiyaan sirraa. Fatiyaan obboleettii yaamiti. Akkas ta'e beeku jaartii obboleessa keetii. Fatiyaan irra baharii yoo waa goote bagatti goote jee hin obsu sii galee. Fakkeenyaaf kaati. Yoo isiin itti waa goote illee yoo natti himtellee akka obboleettii takkaatti akka jaartii obboleessaatti yoo natti himtellee fatiyaan wanni kana sirraan toluutii deema bakka san dhaqiitii irraa fashaliin jaa. Garuu ati maal quba qabaatteeti maalirra dhaabbattee loluma isiin gisee ta'uu itti goote si itti waa godhe jettuun lolturra dhaabbattee akkasitti moo qubuma qabda. Allolosani lola isiin gartee afaan tolaatiin taa'ee gaafadheemi gaafannaan waan tana ofirraa balfalchuu deemti ani gartee citiin isii keessaa baasa jedhin akkas deemi loltee dura tab jennaan namni hubadhu waan hin godhin akkasitti waan godhe takka akkasitti ofirraa lolchee lolaan akkasitti ofirraa dabarsa malee silaa waan. Mati gammachuu haasoo jiraami gammachuu dubbanneemi maaliif fiddee kanaan nu keessa buuca nu keessa laata nuraalee siree. خلاص فتيان في قربان بار فيامي فيي الحمد لله ربي في كلها تقلتونا مالي فتيا وان انتجه دي انتي خيسا وقضو ما الفايدة سيقاب ما تكوان فايدة سيقاب هردتا خبجمتو تخيي نقوى ربي دبتو راف أني نما كان نجاش خبجو نما كان نجاش دي كسيفة ماليف نما تتافي قد على يوتيوبرا تهاجروا جتشونا والله نما بوا ما إيمي كخفاني يوتيوبرا تهاجروا قروا أمو سنما خيستي أن نجاش الدون كمجا hedduu takka natti nama ulfaatu isinii galee saniifuu ani arraan booda fuula keessan duratti hin jaan arraan booda fatiyaa dubbattee. Bita waliin koo qabda kana waliin koo qabda kana kee kaameraa kana itti koo qabda kana tanaatis. Obboleessa kee kaameraa kana cufiitii mana kana raa gabbee. Itti koo qabda kana nani. Beeku si beekaa gabbee. Waliin koo qabda ni ayyaa kana.